akkaataa bilbila originaalaa fi bilbila 4G yeroo bilbila bitatan jechuudha. Bilbila silkii itti fayyadamtanu namni bilbila itti fayyadamuudhaaf bilbila koppii osoo hin bitin bilbilli kun cimaadhaa fi yookaan immoo bilbilli kun 4G ta'uu isaa karaa isin itti ilaaluu dandeessan isin agarsiisa. Hundi keessanuu siitingii bilbila keessanii fayyadamtanii ni seentu. Siitingii kan jedhu bilbila nama hundaa ni jira. Siitingii bilbila keessanii seentu kana argachuudhaaf jechuudha. Bilbila keessan originala ta'uusaa fi akkasumallee raanii isaa akkasumallee GB'n isaadha guddaa qabachuu dhiisaa karaa kamiin akka ilaaluu dandeessan. Siitingii kan jedhu bilbila keessan irra eega seentanii bilbila originala ta'e beekuudhaaf irraan gadee kana bakka itti baasu storage yookiin immoo battery and drives kan jedhu jira. Storage kan jedhu jira. Storage memory kan jedhu jira. Bakka yeroo takkam tuqxu yookaan immoo battery and drives kan jedhu bilbila keessan irra ni tuqxu yeroo takkam isin jedha wantoota keenya. Egaa haala kanaan yeroo isin irra tuqxan isin baasa bilbilli keessan 4G ta'uudhaaf originala ta'u akkasumallee batteriin bilbila keessanii yookaan immoo cimaa ta'uudhaaf 4G ta'uu isaa akkanaan beekuu dandeessan yookaan immoo bakka kanatti beekuu dandeessan storage kan jedhu haala yeroo takkaaf yoo tuqxan maal akka isin baasu walii ilaala hundi keessanii haala kanaan storage jechuun qafoo bilbila keessanii jechuudha. Magabeetii isaa yookaan immoo guddaa ta'u magabeetii isaa xiqqaa ta'u haala kanaan ilaalaltu wantoota bilbila keessan keessa jiran maal takka bootaa guddaa qabatee asirratti argachuu dandeessu akkasuma audioodhaa fi irraan gadee kana wantoota isin bilbila irraa qabdan indaallee haala kanaan isin haala kanaan argachuu dandeessu. Akkasuma bilbilli keessan raanii isaa yookaan immoo qafoon keessan raanii isaa yookaan immoo GB isaa guddaa ta'uu beekuudhaaf memory kan jedhu ganjallaa kan jira. Bakka kana jechuudha memory kan jedhu kana yeroo takkaamni tokko magabeetii 222 kan jedhu kana yeroo isin tuqxan checking jedhe haala kanaan fidee isin baasa daawwattoota keenya. Egaa bilbila kan keessan akkasumallee vaayirasii yeroo takka bilbilli keessan yoo isin osoo isin waa takka irraa hin qabne isin ajajamuu dide yeroo takka jechuudha. Asirra galtanii clean now kan jedhu kana yeroo takkaaf tuqxaniituma akkasuma vaayirasii bilbila keessanii osoo viidiyoonii fi footoo wanta daddaan badin irraa qulqulleessuu dandeessu ni jira. Akkasuma raaniin bilbila keessanii yookaan immoo bilbilli keessan magabeetii isaa guddaa ta'uu ilaaluudhaaf bilbilli bareedaa jechuun asirra yeroo takkaaf ni tuqxu bakka magabeetii 4 jedhu kana yeroo takkaaf eega tuqxanii haala kanas ni baasa. Akkasuma bilbila bareedaa ta'uu fi bilbilli keessan originala ta'uu fi 4G ta'uu isaa maaliin beektu asirratti bilbila originala jechuun magabeetii 6 akkasumallee 6 fi 8 kan jedhu yoo bitattan baay'ee bareedaadha. Kana 2 fi 4 jechuun xiqqaa yookaan immoo gadhaana kawaa hedduu hin qabanne jechuudha bilbila irratti jechuudha. Akkasuma magabeetii asirratti raaniin isaa 6 fi 8 yoo ta'e bilbila originala jedhama isin jira. Haala kanaan yeroo bilbila bitattanu bakka na seentanii osoo bilbila hin bitin bilbilichi originala ta'uu isaa ilaaluu dandeessu. Akkasuma 4 gadi yookaan immoo 2 yoo ta'e 4G yookaan immoo waa xiqqaa qabatu jechuudha daawwattoota keenya. Haala kanaan asirratti ilaaltanii bilbila bitachuu qabdu isin jedha. Haala kanaan warri TikTok irra jirtanu warri YouTube irra jirtanu kana beekuu qabdu isin jedha. Namni bilbila fayyadamtan tokko namni bilbila fayyadamtanu hundi keessanii raaniin isaa xiqqaa ta'e bilbilli keessan waa hedduu qabachuu hin danda'u jechuudha gabaabumatti. Akkasuma GB'n isaa xiqqaa ta'e wanta isin barbaadan isin qabachuu hin danda'u jechuudha. Haala kanaan bilbila originala ilaalaati yeroo bilbila bitattanu haala kanaan bitadhaa itti fayyadamaa isin jedha. Follow gochuudhaaf share gochuu hin dagatinaa isin jedha. Akkaataa bilbila originalaa fi bilbila 4G yeroo bilbila bitattan jechuudha. Bilbila silkii itti fayyadamtanu namni bilbila fayyadamu takka kana beekuu qaba isin jedha. Bilbila originalaa fi bilbila 4G ilaaltanii itti bitachuu dandeessan. Kana malee bilbila magabeetii guddaa qabu fi akkasumallee bilbila magabeetii xiqqaa qabu ilaaltanii bitachuu dandeessan.